nagaan waaqayyo hunduma keessanii wajjin haa ta'u isa nu geggeessee karaa hundumaatiin nu gargaaree nagaatiin waan nu agarsiisu waaqayyo guddaa galateeffannaa akkuma lubi keenya jedhee torban sadan tokkoo fi naannoo hin turre waaqayyo nu gargaaree lafa dhanne hundumaatti nu geggeessee hamaa rakkinni otoo nu rangahin deebinee wal arguu dandeenyeerraa maqaan waaqayyo haa eebbifamu galanni sun finniis isaaf haa ta'u eessa fadatte jettanii nan gaafatina. Yeroo keenya godhataa beekee ibsa keessa hillitu guyyaan irraa hundumti keenya akka beenu guyyaa addaati. Guyyaa soomaaf kadhataan waa'ee saba keenyaa waaqayyo duratti dhiyeessinuudha. Haallamma keessa jiru hundumti keenyaaf akka galu haala hamaa, haala sodaachisaa, haala yaaddessaa sabni keenya biyya kan jiru keessumaa sabni Oromoo darbemmo sabni Amaaraa Gondar irra kan jiru Gojjam kan jiru iddoo adda addaa kan jiru yeroo inni itti du'aa jiru dhumaa jiru waldaan kiristaanaa keenya yeroo hundumaa sabaaf kadhatti saba keenyaaf kadhachuu saba keenya yaadachuu irraanfannee irra darbinee hin beeknu yeroo barbaachisaa ta'u waraqaa garaagaraa biyya garaagaraatti ergaa turre United Nations Amnesty International Embassy garaagaraatti even biyyatti barri gaddaa ergaa ture pirezidaanti Itoophiyaatiif ergaa ture wanti ta'aa jiru kun qajeelaa akka hin taane bara kanas wanti amma ija keenyaan argaa jirru waan baay'ee nama yaaddessu sodaachisaa ta'e waaqayyo fuuldurattis dhiyeessaa jirra namoota immoo waa gochuu danda'u geddaruu danda'u jedhanii yaadanii biyya lafaa keessaa durattis immoo dubbataa ture. Yaadatu baay'ee keessan Washington DC deemnee karaa garaagaraatiin namoota dhimmisanii ilaalutti dubbataa turre luboota waldaa kiristaanaa adda addaati kan wal ga'anii haalli isaa ammallee hin geddaramne wanti fooyya'e homtuu jiru hammaataa deemerraa kanaaf keessumaa wanta amma biyya keenya keessatti ta'aa jiru kan baay'ee nama gaddisiisu kan nama boossisu akka inni ta'e hunduma keessattu beeka. Guyyaatti gara guyyaatti waan haaraa argina namoota garmalee dhuman hidhaa keessatti kan rakkatan ijoollota dhiphatan barattoota keenya dargaggoota keenya jaarsolii keenya baay'ee ilaalaa jiru. Haala kana yommuu ilaallu garaan keenya baay'ee nu gadda baay'ee nu boossisa baay'ees nutti dhaga'ama. Saba keenya irraa rakkinni garaagaraa baroota darban adda addaa keessatti ta'eera hin beekna. Inni baranaa fuula fuulaan saba Oromoo fixuudhaaf balleessuudhaaf duguuggaa sanyii gochuudhaaf mootummaan mul'inaan jalqabuusaa inni baranaa baay'ee nama yaachisu. Waan nama dinquuf waan nama gammachiisu garuu sabni kun rasaasa dura du'aa dura ajjeechaa fuuldura hidhaa fuuldura reebamuu fuuldura dhaabatee ammallee falmaa jira waan akkasii seenaa keessatti arginee hin beeknu dhageenyee hin beeknu inni kun humna kenna saba keenyaaf inni kun humna keenya nuuf waaqayyoon haa galatu maaliif barri isaa bara namni dhugaa dubbachuudhaaf ija jabaatu ta'eera. Ossanii nama miidhuu gadi qabanii nama sukkuumuun haalli isaa yeroo isaa darbeera tarii mootummaan biyya keenya ammayyuu waan danda'amutti fakkaate namoota keenya garmalee rakkisaa fixaa akka isaan jiran hin beekna. Kanaafuu har'a kan nuyi goonu waaqayyo fuulduratti dhiyaanna waa'ee saba kanaatiif warra du'aniif warra karaa adda addaatiin jireenya isaanii dabarsanii kennan yaadachuudhaaf immoo dungoo qabsiifnu. Dungoo yeroo qabsiifnu maal jechuu keenya obboleessi koo obboleettiin koo haati koo abbaan koo beekaan koo qotee bulaan koo ibsaa ta'ee dhumaa jira dhangala'aa jira dhiigisaa garuu anaaf ifaa jira naannoo koof gara fuulduraatti jireenya kootiif ifa ta'uudhaaf jedhee jireenya isaa kenneera jennee dungoo qabsiifna. Yeroo isaa yommuu ga'u isinitti beeksifna akka kanaan dura godhaa turre keessumaa haala amma keessa jirru keessatti immoo haala hamaarra jirra saba keenya garaa keenyaaf yaada keenya hundumaatiin yerootti yaadannu ta'a. Kana gochuu keenya fuula dura waaqayyoon kadhachuudhaan dhiyaachuu keenya fuula dura
sagalee waaqayyoo kadhataaf kan nu qopheessu daqiiqaa yartuu walii akka hir'uun fedha. Yeroo waaqayyoo fuulduratti dhiyaannu qophaa'uu nu barbaachisa. Mootii biyya lafaa fuulduratti yeroo dhiyaannu qophoofnee dhiyaannu akkuma ittiin fiigannee mootiitti dubbannu pirezidentii biyya lafaatti qophoofnee dhannee wajjin haasofnu. Uffachuun kan nu barbaachisu uffannee namummaa keenya qulleessinee haala keenya hundumaa tottolchinee yeroo achi geenyus dubbii keenya eeggata mootii biyya lafaa duratti dubbannu. Waaqayyo duratti yeroo dhiyaannu mootii waaqaaf lafaa isa ta'e waaqayyo duratti immoo attamitti dhiyaanna. Hamaa hojjetaa, hamaa dubbataa, hamaa yaadaa karaa adda addaatiin waliin oodaa wal jibbaa fuula waaqayyoo duratti kadhata dhiyeessuu hin dandeenye. Kadhata akkasii akka waaqayyoo hin fudhanne sagaleen waaqayyoo jalqabaa hamma dhumaatti dubbata. Waaqayyoo fuulduratti yommuu dhiyaannu akkaataatti dhiyaannu waaqayyo sagalee isaa keessa nuu kaa'eera. Attamitti dhiyaanna har'a fuula waaqayyoo duratti. Isaan duwwaan isinitti dubbataa jira miti ofii koottis dubbataa jira miti. Har'uma sa'aatii tokko walakkaa sa'aatiif qalbii diddiirrannee yaa waaqayyo cubbuu koo naa dhiisi jennee iddoo hojii keenyaa rakkina keenyaatti akka deebinuuf dubbataa jiru. Borii qabee torban guutuu jireenya keenya guutuu akka nama waaqayyo akka kiristiyaanaatti jiraachuun kan nurraa eegamu dubbanna waldaa kiristiyaanaa keessatti. Qalbii diddiirrannaan waldaa kiristiyaanaa keessatti haasa'u kan sanbata guddaa duwwaa miti. Dhiifama nuyi fudhannu fi qalbiin nuyi diddiirrannu sanbata guddaa duwwaa nutti dhaga'amee dafnoo kan irraanfatamu miti. Asii yeroo gadi baanu nu wajjin gadi ba'uu danda'u turre jira. Asii yeroo gadi baanu nu wajjin gara mana keenyaa dhaqu turre jira. Gara hojii keenyaa, gara mana barumsaa keenyaa fudhannee dhaquutu nurra jira. Araara waaqayyoo, eebba waaqayyoo nuu kenna. Sagaleen waaqayyoo kan inni godhaa nuun jedhu, kan inni hin godhinaa nuun jedhu fudhannee ba'uu danda'uu qaba. Ittiin jiraachuu danda'uu qaba. Humna keenyaan miti obboloota koo dandeettii keenyaan miti hafuura qulqulluun nu gargaara. Iddoo lamaan tokkoon dubbisaa. Mee sagalee waaqayyoo kana dhaabadhaatii dhaga'aa. Duraan dursa kanan dubbisu macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa tokko keessaan dubbisaa. Lakkoofsa 16 lakkoofsa 17 kan jiru akkas jedha. Macaafa Isaayyaas raajichaa fuula 841. Isaayyaas boqonnaa tokko 16-17 akkas jedha. Dhiqadhaa of qulleessaa hojii keessanii isa hamaasii ija koo duraa balleessaa. Hamaa gochuu dhiisaa gaarii gochuu baraa. Firdii qajeelaa duukaa bu'aa. Warra nama miidhanii ifadhaatii qajeelchaa. Ijoollee abbaan irra hin jirreef faradaa haadha hiyyeessaatiif falmaa. Dhiqadhaa of qulleessaa hojii keessan isa hamaa ija koo duraa balleessaa. Hamaa gochuu dhiisaa gaarii gochuu baraa. Firdii qajeelaa duukaa bu'aa. Warra nama miidhanii ifadhaatii qajeelchaa. Ijoollee abbaan irra hin jirreef faradaa haadha hiyyeessaatiifis falmaa. Mikiyaas raajichi immoo akkas jedha. Callumadhaati dhaggeeffadhaa irraa hin barbaadinaa iddoo isaa. Mikiyaas raajichi boqonnaa 6 lakkoofsa 6 jalqabee akkas jedha. Ani maal fudhee waaqayyo duratti dhiyaadhu. Waaqayyo sool gararraa jiru durattis attamitti gugguufu. Qalmaa gomamuu fi jiboota waggaa tokkoo fudhadhee fuula isaa duratti dhiyaadhuuree. Gooftichi korbeeyyii hoolaa 1000
Namachi Ara Edirsa Kuma Vishanichi Lagot Kumakulan Kesa Yauti Ingammadare Iranadarva Kochifi Ilmango Isangafa Lukuko Orchura Visi Alako Arsa Chubu Gode Yesure Inni Wantagari Tae Sittihimera Ya Nama Wantakadela Tae Furata Mehujjetu Garuma Jallachu Gadi Udevistes Waqayyoke wajjini deddeebi'uu malee gooftichi maal sirraa barbaadanii mee kadhanna hundutti keenya maal sirraa barbaadaa gooftichi attamitti dhiyaataa Waaqayyo biratti mootii guddaa kana fuulduratti attamitti rakkina kee himattaree Yaachuu keenya fuula dura, himachuu keenya fuula dura, iyyata keenya dhageessifachuu keenya fuula dura, Waaqayyo waan nurraa barbaadu qaba. Isa kana sagaleen isaa kan nu yaadachiisu obboloota hin kadhanna. Ati qulqulluudha mootii Waaqaaf lafaati mudaan si bira hin jiru. Hir'inni si biratti hin argamu. Firdii qajeelaa kennuu kan danda'u si duwwaadha. Namni firdii jallisa, namni walmiidha, namni walrakkisa. Biyya lafaa keessa boo'icha jira, wawwaannaa jira, hiyyumatu jira, beela'uu jira. Rakkina baay'eetu bifa garaa garaatiin biyya lafaa keessatti argama. Kana hundumaa kan jijjiiru si duwwaadha yaa Waaqayyo. Yeroo kana garaa keenyaaf yaada keenya hin argita. Waa'ee jireenya keenyaas hin beekta. Akkatti si fuulduratti dhiyaachuun nu ta'us sagaleen kee mul'isee nutti dubbata. Attamichiin dhiyaadhu maal gochuutu narraa eegama kan jedhu sagaleen kee deebii nuu kenna. Yeroo kana waa'ee saba keenyaa, waa'ee biyya keenyaa, waa'ee rakkina keenyaa si fuulduratti dhiyeeffanna. Isa fuula dura garuu ofii keenya akka ilaallu gargaara. Kadhati keenya akka hin qabamne, kadhati keenya si bira ga'uu akka hin jinne. Iyyati keenya karaatti akka namne duraan dursine gara jireenya keenyaatti deebine of ilaalle mudaa keenyaa dadhabbii keenya hir'ina keenya ilaalle qalbii diddiirrannaa sana keessa jiraachuu akka dandeenyu immoo humna isaa nuu kenna. Sagalee kee nutti dubbadhu nu barsiisi maqaa Kiristoos Yesuus isa hundumaa danda'uutiin. Ameen. Bara hundumaa sagaleen Waaqayyoo hin dubbata. Ilmaan namootaa gochuun kan isaan irraa eegamu sagaleen Waaqayyoo tokko tokkoon hima. Yerootti sagaleen Waaqayyoo dubbachuu dhiise barri hin turre. Yerootti Waaqayyoo ilmaan namootaatiin deebi'aa namaan hin jedhin barri raawwatee hin turre. Bara hundumaa Waaqayyoo hin gorsa. Bara hundumaa Waaqayyoo karaa agarsiisa. Bara hundumaa Waaqayyo hin barsiisa. Bara hundumaa Waaqayyo hin ifata. Erga kana hundumaa godhee yeroo kenneefi booddee dhumarratti Waaqayyo hin adaba. Waaqayyo Waaqa jaalalaati. Waaqayyo Waaqni jaalalaa kuni akka inni barbaade bakka inni fedhetti jiraachuu yoo dadhabe yeroo nuu kenne qalbiin itti irradhaa nuun jedhee deebi'aa nuun jedhee yoo nu hin dinne hin adabu. Anattis isin
Inittis waaqayyo isuma dubbata. Karaa nu agarsiisa. Deebi'aa nu jedha. Hundumti keenya gaarii goonee beekna. Lafa cidhaa yoo dhanne, walgahii yoo dhanne, iddoo namni baay'een itti wal ga'u yoo adeemne, qophoofnee adeemne. Baay'ee qophoofnee adeemne amma nu danda'ametti. Nana mana har'a namni hojii iddoo kana yommuu dhufu, mana waaqayyoo yommuu dhufu, uffata isaa isa lagoo, isattiin hojii hojjetu, isattiin bakkee adeemu, isattiin relaaksii godhu yookiin isattiin taphatu uffatee nama hin dhumne. Yoo irraa uffata irraa kanaaf. Hundumti keenya uffata keenya isa gaarii uffanne amma nu danda'ame amma qabnutti. Maal jechuudha irratti yaadnee maal irratti yaadne mana waaqayyoon dhaqa. Saba waaqayyoon arga, naman arga, obboleessa koo, obboleettii koo, maatii waldaa kiristaanaan arga jennee qophoofnee dhufu. Kanaaf waaqayyo fuulduratti yommuu dhiyaannu akkasuma. Kadhataa yommuu dhiyaannu akkasuma. Gooftaan Yesuus Kiristoos iddoo tokkotti kan inni dubbate lallaba gaararraa keessatti hundumti keenya gaarii goonee beekna. Aarsaa kee yommuu dhiyeessitu jedhe. Aarsaa kee iddoo kana yommuu fiddu bara sana hin dhiyeessu turan akka maaniti. Dhufanii jilbeenfatanii waaqayyoon kadhatanii kennaa isaanii kennanii deebi'u. Yeroo aarsaa kee fiddu iddoo sana iddoo kana yommuu geessu achi dhaabatte akka wanta tokkoon obboleessa kee yakkite gaddisiifte yoo yaadatte yoo sitti dhaga'ame ani kaleessa abaluu ni gaddisiiseera. Abaluu natti buufateera, natti rifateera kan jedhu yoo sitti dhufe aarsaa sana fuuldura aarsaa kee utuu dhiyeessini deebi'i. Dhaqii obboleessa kee xaraari, dhaqii nagaa buusi, dhaqii dhiifama kadhadhu, isa booddee deebi'i kottuuti aarsaa waaqayyoo dhiyeessi jedhee barsiisa. Toora qaba akkitti waaqayyo fuulduratti dhiyaatu obboloota. Toora qaba. Duraan dursa walii keenyatti araaramuun barbaachisaadha. Walii keenya wajjin nagaa qabaachuun barbaachisaadha. Ija nagaatiin wal ilaaluun barbaachisaadha. Waldaa kana keessa illee jirtu jedhee hin yaadu. Nan abdadha. Waldaa kiristaanaa keessa taa'ee namni ija hamaatiin wal ilaala. Namni baruun arguun barbaadu jedha. Namni baruun dubbisuun barbaadu jedha. As taa'ee kadhatu yoo jiraatu of gowwoomsaa jedha. Sagaleen waaqayyoo kana hin jiru. Duraan dursinee waa'ee jireenya keenyaa ilaaluun kadhataa yommuu dhiyaatu isa jalqabaa isa duraati. Kanaaf maal jedhe Isaayyaas? Na waaqessitu aarsaa baay'ee fiddu waaqeffannaan keessan dheeraadha. Tarii hin faarfatu ta'a, tarii hin barsiisu ta'a. Kana hundumaa beeka, kana hundumaa nan arga. Garuu wanta hafetu jira. Isa fuuldura ta'uun kan irra jiru duraan dursaati dhaqaati raawwadha gara kootti deebi'a. Yeroo sana isinan dhaga'a kan jedhu sagaleen waaqayyoo iddoo hundumaatti kan inni dubbatu. Isaayyaas 58 keessatti yommuu ilaaltanii yoo kana hundumaa gootanidha. Aduun keessan akka saafaga hin ba'a. Madaan keessanis dafee fayyada. Yoo araara gootan, yoo nagaa buuftan, tokkummaadhaan jaalalaan yoo jiraattan. Iddoo kanatti immoo Isaayyaas dhiqadhaa of qulleessaa waan ja'a kan inni dubbatu waan 8 achuudha. Lakkoofsa lamaan kana keessatti Isaayyaas 16-17 lakkoofsa kana lamaan irratti waan 8 dubbata waan barbaachisaa ta'e waan tokko isaa irratti barumsa kennuu hin danda'u. Inni jalqaba dhiqadhaa of qulleessaa. Waa'ee shaaworii miti kan biraati. Dhiqadhaa of qulleessaa. Maal fannurraa baata? Waaqayyootu amma nu gidduutti argame nu dhiquutti ka'e xuriittamiitu nurraati gadi ba'a. Jibbinni keessa jiru. Hinaaffaan inni keessa jiru.
كاللكاون سباية تنجرين نما كيسترق واقعيو إني أرميك أتنبرا كلاودا إكاتا أوف كليسا توقف إني لما فان هجي كيسن إسهاما إجاكو درا بلسا واقعيو هجي هما ولينجر إجاكو درا بلسا إجاكو درا فقيسا مال فقيسا هجي كيسن إسهاما إذا سجلوا واقعيو تمرمو إذا وانجيلا تنولي هنجل إجاكو درا فقيسا يروسنا نتيجة تدرسو كان الرافع ولي وجد دبچون دندي والأجيفتون دندي نودا واقعي مورا لكبيسة سببي تريف واقعي سوكتري الدين كنير سدفا هما قدشو إيسا هما قدشو الرحما قدا كنجران بيا واكيس سبوتنير الرحما قدشا كنجران بيا كينيا كيس بيا إثيوبيا كيس سبوتنير نما أجيسون كانت نغام هما كانت تفكر نما لبسون كانوا تفكر نما بيلاو ميلالني نما ركت ورغني هما كانت نغام مني بيكين يكيس موتم موتم ما نما جو بسكنه گيسا اني الففان غاري وچوبرا غاري وچوبرا إمبارا مغاري وچو چلو مرينو شا كانوا برباجس وياتي غرا ويات وان غاري هوجچو وان غاري دبچو واقعيو إسكنا إسنرات أنا الرائع جولر واقعيو كلام بيكم غاري وچو ساني تيم بيكم كتنا ما واقعيو إسكنا إن شنفان فردي كجيلا دوكا بوا فردي كجيلا دوكا بوا تريرو كنا سوا بيجي جسوا يا نتا وانا ما دوكا تمكالا دام كوني وايه نما سبيجي جسوا كيس موتوما دوا بيت كاني نوبا وايه توكو كي نوبا وايه كم فاجرين كي نوبا كناتيف غاري غوچوبرا فردي كجيلا دوكا nama dhugaa dubbatutaa illoogina hin jallisinaa hin dabsinaa firdii qajeelaa duukaa bu'a. Inni jaaffaan warra nama miidhan ifadhaatii qajeelcha warra nama miidhan ifadhaa qajeelcha ga'een waldaa kiristiyaanaa ga'een ijoollee waaqayyoo isa karaa danda'ame karaa haala mijataate hundumaati warra nama miidhan ifadhaati qajeelcha karaatti deebisa yoo dandeessu taatan gorsa sagaleen waaqayyoo isa kana ilmaan namootaa ijoollee waaqayyoo warra ta'an kiristaanota biyya lafaa keessatti raawwachuun kan isaan irra jiru kan inni itti himu torbaffaa Isaayyaas maal jedha lakkoofsa lamaan kana keessatti ijoollee abbaan irra hin jirre farada ijoollee abbaan irra hin jirre farada ijoollee abbaan irra hin jirre biyya keenya keessa guutanii jiran meeqatu jira kan bakki dacha'anii naanna'anii bulan kan abbaan irraa kanaatu isaaniif farada yommuu jedhu waa'ee isaanii yaada gargaaruudhaaf dhimma jechuu isaati dhuma irratti haadha hiyyeessaatiif falma. Haadha hiyyeessaatiif falmuu kan danda'u silaatii mootummaa biyya geggeessuudha. Kanaaf waaqayyo mootummaa dhaaba. Hara garuu haadha hiyyeessaan du'aa jiru. Hiyyeessaatu mana keessaatii buqqa'ee ba'aa jira. Hiyyeessatu jireenya isaa dhabaa jira. Hiyyeessatu ijoollee isaa du'aa jira. Ijoollee ola deemuutu kaleejii keessatti dhumaa jiru. Manidhaa keessatti jireenya isaanii dabarsu. Waaqayyoo akka waldaa kiristaanaatti itti gaafatama nutti kenneera. Lakkaa'uu dandeenyu. Baay'eedha. Sagaleen waaqayyoo garuu karaa nu agarsiisa. Kanaatiifuu akka sagalee waaqayyoo
murtii kadhataa haa qophoofnu yaada keenya haa qopheessinu qalbii diddiirrataa haa dhiyaatu. Duraan dursa gara ofii keenyaa gara yaada keenyaa gara jireenya keenyaa haa ilaalu. Sabni keenya aadaa isaa keessatti illee yeroo kadhataa dhiyaatu wanti inni dubbatu jira. Traditional worship isaa keessatti kadhata isaa bara durii keessatti yeroo kadhatu afaan dhadhaa dibatanii garaa dhagaa qabatanii Waaqayyoon hin kadhatan. Afaan toshatanii yoo Waaqayyoon kadhatanii Waaqayyo hin argaa jechuudha. Arraba namaa isarra keessaan dubbatamu duwwaan dhaggeeffatu isa hin dubbatamin dhaggeeffatu Waaqayyo. Kanaaf garaa keessan fuula Waaqayyo duratti obboloota koo qopheessa. Waa'ee saba keenyaa haala biyya keenya amma keessa jiru yeroo itti Waaqayyo fuulduratti dhiyeessinudha. Yeroon kuni isa fuuldura garuu namoota kadhatu barbaadanii yoo jiraatanii daqiiqaa yartuu fudhachuu barbaadu. Gara saba keenyaaf kadhachuutu utuu hin ce'in fuula dura namoota dhukkubsatan yoo jiraatan namoota firri keessan dhukkubsate yoo jiraatan bakka isaa jilbeeffachuu kan barbaaddan namoota yaaddoo addaa qabdan yoo jiraatan kadhata kan feetan iddoo na dhuftanii akkasii jilbeeffatan carraaqsu. Luboota waldaa kiristaanaa iddoo kanatti isinii kadhatu isinii kadhanna. Gurmuun kadhataa jira isinii kadhatu. Jaarsoleen waldaa kiristaanaa jiru isinii kadhatu. Kanaaf amantiidhaan fuula Waaqayyoo duratti hundumti keenya dhiyaanna. Kutaa lamatti hirra kadhata keenya akkuma amma jedhe jalqaba walii keenyaaf kadhata. Namoota kadhata barbaaddan waan isin barbaaddan kamillee haa ta'u kottaa Waaqayyo fuulduratti jilbeeffadha. Erga isaa wanni booddee dungoo qabsiisuudhaan waa'ee saba keenyaa fuula Waaqayyo duratti dhiyeessina. Amma hundumti keenya mee yaada kadhataa keessa haa ta'an. Iddoo jirtan yaada kadhataa keessa ta'an. Waaqayyo isa haala geeddaruu danda'u fuuldura jirra. Karaa qabda karaa jenna Waaqayyoon. Waaqayyo isa karaa qabda isa haala geeddaruu